colorization fi retouchii jechuun suuraawwan dur ka'anii black and white kan ta'anii quality isaanii baay'ee gadi bu'aa kan ta'e haala ammayyaa ta'aniin lubbuu itti horuudhaan haala nama hawwatuu fi ammayyaa ta'een dhaloota kana biratti fudhatama akka argatu taasisuudha jechuudha. Maqaan koo Gammachiis Tashomee Dheeressaan jedhama. Bakka itti dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamteettidha. Ogeessa cinematography fi graphics designidha. Ijoollummaa koodhaa kaasee fedhii guddaa wanta hin qabuu fi fedhiin koo kun akka karaa naa qabatuuf ogummaa kanaan namoota beekamtii qabanii fi experience qabanii waliin wal quunnamuun experience isaan qaban kana akka isaan anaaf share godhan gochuun akkasumas immoo yeroo koo baay'ee tutorialii ilaaluudhaan online koorsii adda addaa fudhachuudhaan sadarkaan amma irra jiru irra geeraa jechaadha. Karaa aadaas haa ta'u karaa amantiidhaan dhaloota kana biratti seenaan isaanii waan dagatamee waan jiruuf ani immoo karaa ogummaa koo kana dhaloota amma jiraniif dabarsuu barbaadeen hojii kana jalqabe. Hojii koo hunduma isaaniiyyuu nan jaalladha. Garuu isaan keessaatii kan inni baay'ee jaalladhu hojii koo Sawoonismoos Nasiibidha. Tokkoffaan hojii koo jalqabaadha inni kan biraan immoo seenaan inni hojjetee uummata Oromoodhaa fi waggaa 4 kaasee si'a 8 ol garbummaadhaan gurgurameera. Sana booda garbummaa jalaatii bilisa ba'ee booda kitaaba macaafa qulqulluu dhamaatii guddaadhaan rakkina guddaa keessatti gara afaan Oromootti nama jijjiire waan ta'eef ani isaaf kabaja guddaa fi iddoo guddaa laadhaaf. Gara fuulduraatti namoota hojii gaarii qabanii fi seenaa gaarii qabanii seenaan isaanii irraanfatamee dhaloota ammaa biratti dagatamoo ta'anii ogummaa koo kanaanii hojjedhee dhaloota kanaaf dabarsuuf hojii bal'aatu na eeggata. Ani amma kanin hojjechaa jiru footoo irrattidha. Garuu gara fuulduraatti viidiyoowwan adda addaa gulaalee dhiyeessuudhaa fi hojii bal'aatu na eeggata. Dargaggoonni jalqaba kennaa mataa isaanii barbaadachuu qabu. Erga argatan immoo fiixaan akka bahuu fi chaalenjii yookaan rakkoo isaanitti dhufu hundumaa obsaa fi abdii kutannaa tokko malee keessa darbuun kennaa isaanii bira gahuu qabu. Namni hundumtuu iddoo irra jiru irratti sammuu isaatiifis waaqa isaatiifis amanamummaadhaan hojjechuu qaba.